Koongiresiin Federaalawaa Oromoo jalqabuu lafa kaa'ateera. Kana jechuun nuyi malli qabsoo biraa hin deemsisu jennee hin beeknu har'as hin jennu. Gara biraan hin deemsisu hin jennu nuti. Nuti garuu kan keenya isa kanaa jennee lafa kaa'anneera. Waan haaraa amma uumnes miti kun. Armaan duras waltajjii kana irrattis dubbanneerra, waltajjiiota biroo birattis dubbachaatuma turreera. Nuti mootummaa jala qeequu, mootummaa irratti uummata kakaasuu osoo meeshaa itti hin dhukaasin garuu mala jiran hundumaatti fayyadamanii mootummaa irratti dhiibbaa gochuu ni danda'ama jennee amanna. Kana har'a jalqabne miti yoo dhugaa dubbanneef jechuudha. Kanaatiif akka haaraatti otoo nu gaafachuu baatanii gaariidha. Garuu ka biraa immoo ka keenya qofatu sirriidha jennee jala dhaabbannees hin beeknu. Nabi Oromoof falmu karaa barbaade hundumaa haa falmuuf. Karaa lolachuun irra jiru hundumaa haa lolu. Isinis warra as jirtan nuun qofa nu gargaaraa isiniin hin jennu nuti. Nu qofa nu deggeraas hin jennu nuti. Ka deggeruu barbaaddan deggera. Maallaqaanis deggera, qaamaanis deggera, mooraaliinis deggera, dippiloomaasiidhaanis deggera, waan barbaachisu hundumaatiin bira dhaabbadha. Yoo kan keenya hin deemsisa haga tokko hin deemsisa hojjettan yoo nu deggertan hin barbaanne. Hin deemsisu hojjettanis gaariidha nuuf. Nuti oopshinii dhuma isiniif dhiyeessaa jirra. Kanaaf uummata keenyaatiif waan haaraa miti waan nuyi har'a dubbachaa jirru jechuudha. Isee kana duwwaa akkasiin nuu beektan barbaanna. Waraana bilisummaa Oromoo qawween hin barbaachisu, kana hin barbaachisus hin jenne nuti. Isa waggaa duraanii sana yoo dubbanne yoo taate immoo adda bilisummaa Oromoo fi mootummaan walii galanii haasawaarra turaniiru. Waggaa 4 dura isa ture yoo dubbanneef jechuudha. Waliin haasawanii waraanni bilisummaa Oromoo nagaadhaan uummatatti makatee, poolisiitti makatee, waraana raayyaa ittisaatti makatee, inni qotuu barbaadu qonnaatti deebi'ee, inni daldaluu barbaadu waan ittiin bizinesii jalqabu kennamee fi gara jireenya nagaatti ni deebi'a akka jedhu isaan turratti walii gale nu miti dhaabbilee turratti walii gale. Utuma kana irratti walii galanii haasawaa jiranii garuu lolli immoo deemsifamaa ture biyya keessa. Gaafa lolli deemsifamu maal fakkaata jennee gara Wallaggaa deemne waliin. Waan uummanni jedhu dhageenye. Uummanni waan inni jedhu immoo tokko lamatu otoo hin dhoksini finneetu adda bilisummaa Oromoos bakka jirutti mootummaanis bakka jirutti dhiyeessine. Gaafa dhiyeessinu ammas deebi'anii irratti walii galanii koree tokko hundeessanii koreen sun immoo uummati bakka jirutti laayivii bakka darbaa jirutti maqaan keenya tokko lama jedhamee abalu hin ta'u abalu hin ta'u jedhamee kufaa maal jechaa eeruun kennamee achi keessatti maqaan keenya eerame. Eega isaan walii galanii booda nuti waliin amannu garuu qaamni nu gidduu taa'ee qaamni amanamu tokko koree nuuf dhaabbatu jennaan koree sana keessatti nu hundoofnee achi keessatti hojjenne. Akka sanitti nama galuu barbaadu galchine, nama galuu hin barbaanne dhiifne. Akka walii galtee isaaniitti warra fidne sana immoo hordofnee maalirra akka isaan ga'an maal hojjechaa akka isaan jiran hordofuudhaaf gujennu mootummaan nu dhorge kana. Nu dhorguu isaa immoo uummatatti beeksifne nuti. Silas walii galtee isaanii hojiirra oolchuudhaaf ture. Maaliif gaafa sana Abiy waa inni ta'u hin beeknu. Lammaan gara inni itti adeemaa jiru hin beeknu nuti. Isaantu walii gale. Walii galtee isaanii kana immoo nuyi koree bilisa ta'e, niwutiraal ta'e tokko nuufa uumamu malee walii keenya amannu waan isaan jedhaniif achi keessatti gargaaruudhaaf itti seenne. Oromoon maaliif walajjeessaa isa jedhu nuyi quuqamuma Oromummaadhaaf qabnuudhaaf garraamummaadhaan yookaan innocently waan sana resolve gochuudhaaf yookaan rakkoo sana hiikuudhaaf gidduu seenne. Akkaataan itti seenames immoo akkuma nama isinitti meedha. Baay'een keessan quba qabdu. Waltajjii akka kanaatti deemaa ture irratti maqaan keenya kan eeramee akka carraa keessa gallee jechuudha. Kanaaf waan isa booddee ta'e hundumaa immoo gabaasneerra. Dhannee ilaaluufis yaalleerra. Biiroo PMs deemnee wanti kun sirrii miti jenneerra. Miidiyaattis beeksifneerra. Uummatattis beeksifneerra. Mootummaan nu ganeera. Waan jedhe sana hojiirra oolchuu dideera.
Kanaatiif ijoolleen sun baay'een isaanii deebi'anii bosonattis deebi'aniiru. Kan rakkoon adda addaa irra ga'e illee hedduutu jira. Kan ammoo yeroo beeksisuun irra turetti beeksiseera. Gaafa sana dhuguma nagaa buusa jennee yaanneerra nuti. Nagaa buusa jenneerra. Maaliif? Kan walajjeesaa jiru Oromoodhuma ture. Kan nagaa dhabu immoo Oromoodhuma ture. Uummatarraa immoo yaada fudhanne immoo dhiyeessineerra. Haala kanaatiin ture. Gaafa sana iyyuu garuu wanti beekuun isinirra jiru Oromoon dhuunfaadhaan qawwee hin qabatu kan jedhu hin turre. Akkuma Karrayyuu hin qabatu yookaan akkuma Affaar qabatu akkuma Somaaleen meeshaa qabatu dhuunfaadhaan qawwee isaa qabatee bitatee kaawwatee mana isaa gaafa rakkoon jiru qawwee isaatiin yoo naannoo isaatii fi maatii isaa yoo tikfate kun dhowwaadha jennee yookaanis immoo warra akkanaa akka isaan meeshaa isaanii lafa kaa'anuuf namni gaafate hin jiru. Waliigaltee sana keessas hin jiru. In fact wanta nuyi noo gochaa turre push gochaa turre haga tokko qawwee dhuunfaadhaan Oromoon haa qabatu. Atis mana keetti bitadhu kaadhu innusinis mana isaatti bitatee haa kaawwatu. Gaafa rakkoon jiru ollaadhaan wal waamtee gurmuudhaan wal waamteetu maatii keerraa gosa keerraa saba keerraa naannoo keerraa diina roorroo ittiin ofirraa ittista kan jedhu ture. Garuu biyya tokko keessatti immoo akka kanatti ani waraana abaluuti jedhanii socho'uun sirrii miti jedhanii adda bilisummaa Oromoo fi mootummaan waan walii galaniif walii galtee sana hojiirra oolchuudhaaf bobbaane akka Oromootti. Rakkoo Oromoo hiikaa jennee yaanne nuyi gaafa sana. Waan gara fuulduraatti ta'uuf deemu quba hin qabnu ture. Kan nutti dhaga'ame nuuni dararama Oromoon keessa ture nagaa dhabiinsa inni keessa ture kan baay'ee nu yaaddesse. Kanaatiif waan kun hin hiika jedhu abdii ture. Gaafa sunii fi har'i immoo tokko miti innaa laaltaniif. Gaafa sanarra har'arra taa'anii waan gaafa sanaa dubbachuun yookaan xiinxaluun baay'ee nama rakkisa. Nuyi dhuguma quuqamoo saba keenyaaf qabnuuf goon. Dogoggora yoo jettan dogoggora indee fudhachuu dandeenya. Otoo sin ta'eetiin gootumoo hin gootan. Utuutu waamamtanii Oromoo lamatu warra rukutaa jira. Itaabaa Joorshuumiin gaafa sana tures har'a jirus Oromoodha. Muummeen ministeeraa Oromoodha. Inni warri waraana ajaju hundumti isaanii Oromoodha. Ugguu isaan taa'anii lakki waliin ajjeefnu walii gallaa yeroo isaan jedhanii adda bilisummaa Oromoo wajjin yeroo isaan walii galan teenyee dhageenyeerra. And for the first time gurra kootiin yeroo isaan walii galan taa'ee gaafan dhaga'ee imimmaan buusee boo'eera gammachuudha jechuudha. Qophaa keenya teenyee waa'ee dhimma keenyaa haasawaa jirraa. Ofii keenyaan waan keenya murteeffachaa jirraa walii galaa jirraa afaan tokko haasawaa jirraa yaa Rabbi si haa galatu hin jedhan. Kanaatiif akka koreetti bobba'aa yeroo jedhan I was the first to move. Saba kooti kan nagaa dhabe nagaa buusaa jedheen yaadeen gaafa sana. Kanaaf badiidha jedhe yoo sabi kun dubbate okay nan fudhadhaa yookaan hin fudhanna nuyyuu. Garuu gaafa sanatti badii hin turre waan qulqulluu ture waan dhugaa ture waan sabi sun gaafa sana keessa ture in argina turre. Rakkoon amma jiru kunis akka inni as ga'u hunuma ilaallaa turre jechuudha. Kanaaf kana isinumaaf anniisaan gaafi sana akkaataan nuti waan kanatti itti seenne waan nuyi hojjenne eegasiis mootummaa kanarratti garaa kutanne mootummaa nagaa barbaadu akka inni hin taanes muranne qabsoo keenya isa jalqabaatti kan nuyi seennes eega sana boodan. Eega sanaati mootummaa kanaa wajjiniin guyyaa tokko walii gallee hin beenu. Osoo nu ari'u, osoo nu hidhu, osoo hojiidhaan nu baasu, waajjira keenya osoo cufu, waan meeqa utuu nu danqu kanuma keessa baanee deemaa jirra. Hidhaas fudhachaa jirra. Rakkoo jirus fudhachaa jirra. Maatiin keenyas waan hundumaatiin rakkoo kana baachaa jiran. Hidhamuu qofa miti maatiin keenya maal akka keessa jiran quba qabdu ammasin. Waan rakkoo waan maallaqaa waan maalii isin gaafachuudhaaf miti. Psychologically rakkoo isaan keessa jiran beektu waan maatiin keenya keessa jiru. Traumaa isaan keessa darban beektu. Hojiin hojjenne nuti umrii keenya guutuu hojiin hojjenne isa baranneen hin hojjenne mana hidhaadha qabbaa baay'een keessa nama waggaa 30 meeqa gaafa Jawaar gaafa mana hidhaa dhaquu gaafa jalqabu Jawaar mucaa waggaa 6ti umrii isa gaafa tilmaamu umrii waggaa 6 yookaan 7 gaafa hidhamuu gaafa jalqabu jechuudha. Eega gaafa sanaati kanuma keessa deemaa jirra kanumatti gatii kaffalaa jirra hamma dandeenyu saba keenyaaf waa gumaachina jennee dadhabaa jirra. Habaasuu haadhiisuu hin beenu garuu qulqullummaadhaan hojjechaa jirra waan hojjechaa jirru jechuudha. Gaafa sanas qulqullummaadhaan goone.
yoo nutti murteessitanii waan barbaadan godhaa jechuu dandeessu nu komachuu dandeessu gadi baaftanii gaatiraatti nu fannisuu dandeessu barbaadan ani garuu kanuma jechuu barbaada የትግራይን አስመልክቶ